Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Saba waaqayyoo damee yuutuubii irrattiin kan argamtan akkasuma gara yuutuubii kana kan dhuftan hunda keessaniif haala bakka jirtan hundumaatti nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaadha. Nagaadha galata waaqayyoo. Waaqa nagaa nuuf laatiif galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa kabajamaa ulfaadha. Waaqa karaa hundumaatti nu gargaaruuf galanni guddaan dabalee daddabalee haa ta'u. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaa mee lafa tokko waliin hin dubbifanna. Waaqayyo gooftaan karaa dubbii isaa yeroo hundumaa namatti dubbata. Karaa qaba karaa kamitti waaqayyo warra isa dhaga'aniif waaqayyo gooftaa yeroo hundumaa sagalee qaba. Saba isa dhaga'u nu taanu malee. Akkas jedha sagaleen kuni. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5:30 irraa kaasee hanga 47 kan jiru nuuf hin dubbisa. Akkas jedha maqaa Yesuusin nan dubbisa. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa ana ergee duukaan bu'a malee. Ofii koof dhugaa nan ba'a yoon ta'e dhugaa ba'uun koo hin fudhatamu. Garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira. Dhugaan inni anaaf ba'us amanamaadha. Amanamaa akka ta'e ani beeka. Isin Yohaannis cuuphaatti namoota ergitanii inni dubbii amanamaa sanaaf dhugaa ba'eera. Isin akka fayyitaniifan kana jedhe malee anoo dhugaa ba'uu namaa hin fudhadhu. Yohaannis akka ibsaa boba'eetti kan ibsu ture. Isin garuu hamma yerootti ifa isaatti gammaduu barbaaddan. Isa Yohaannis cuuphaan dhugaa ba'e irra caalaa kan dhugaa anaaf ba'u qaba. Hojiin abbaan koo akka raawwadhuuf dabarsee anatti kennee baay'eedha. Hojiin ani hojjedhu kunis abbaan akka ana ergee dhugaa anaaf ni ba'a. Inni ana ergee abbaanis immoo ofii isaatii anaaf dhugaa ba'eera. Isin utuu inni dubbatu sagalee isaa takka hin dhageenye, bifa isaas argitanii hin beektan. Isin isa abbaan ergetti hin amantan. Kanaaf dubbiin isaa garaa keessan keessa hin turu. Caaffata qulqullaa'oo keessa jireenya bara baraa qabna jettanii waan yaaddaniif caaffattoota ni qortu. Caaffattoonni sunis immoo anaaf dhugaa ni ba'u. Haa ta'u iyyuu malee jireenya akka qabaattaniif gara koo dhufuu hin barbaaddan. Ani nama biraa ulfina fudhachuu akka isin waaqayyoon hin jaalanne anoo hubadheera. Ani nama biraa ulfina hin fudhadhu. Akka isin waaqayyoon hin jaalanne anoo hubadheera. Ani maqaa abbaa kootiin nan dhufe. Isin garuu ana hin simanne. Kan biraa immoo ni kan biraa maqaa ofii isaatiitiin yoo dhufe isa immoo ni simattu. Isin walii keessan irraa ulfina fudhattu malee ulfina isa waaqayyo tokkicha biraa dhufuu hin barbaaddan. Egaa attamitti amanuu dandeessu ree? Ani fuula abbaa koo duratti kanan isin hadheessu isinitti hin fakkaatin. Kan isin hadheessu jira, innis Musee isa isin abdattanidha. Utoo isa Museen caafetti amantan ta'ee anattis immoo ni amantu ture. Museen waa'ee koo caafeera. Isa Museen caafee isiniif kenne erga hin amantan ta'ee attamitti isa ani afaan kootiin isinitti dubbadhu amanturee jedha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan galata guddaa haa argatu. Isa nuuf barreeffame isa gara keenya dhufee
simannee isa fudhannee isa keessa yoo jiraanne jireenyatu nu keessa jira. Dabarsinee jireenya sana immoo warra jireenya hin qabneef qooduu dandeenya. Isa Waaqayyoo dhugaa nuuf ba'ee isa Yesuus Kiristoos gara keenya dhufee gara biyya lafaa dhufee dhugaa nuuf ba'ee yeroo sanattiin sagaleen kun warreen barsiisota fiin jedhan warreen seera beekna jedhan warreen macaafa Museen barreesse hunduma isaa hin beekna raawwannee irra jiranitti yoo dubbate iyyuu har'a garuu anaaf isinitti dubbataa jira. Maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Warra dubbicha dhagahanii itti jiraatan warra firdii jalaa ba'anii Waaqayyo